Iccitii baroote hawwakiifaa kana apa? Obbola sadii bakka qabiniiti maali ati wanti isii mokkatti deemtu? Iccitii maal baroote? Iccitii moo bareen jira iccitiin baruu barbaadu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota caalaa tub jira jirtu isiniin jecha nagaya fi salaamtaan koo bakka jirtan maratti qilleensarraan isin haala qabu isiniin jecha jira jirtu bakka naaf jiraattanii arrahoo maal qabattee dhiyaattee jettanii na gaafachuun keessaniin oolamu. Akkasumatti arrallee egaa dhimmuma xiyyaa fi kan maatii xiyyaa yookaan haadha mana xiyyaatii fi ijoollee xiyyaa jidduu ilaallata. Akkuma beekamutti kimiyaan gaa mana eega baatee bubbulte Leencoon, Bilqiisaan, Abdi, Kimiyaa waan isaan keessa jiran. Waan isaan xaxaxaa yookaan istiraatejii isaan diriirfachaa jiranii fi marii isaan irra jiranii waan isaan keessa jiran akkuma beektan saritti jechuudha. Akkuma miidiyaa irratti harkaa jirtaniiti. Har'a garuu wanni haareenii maali yoo jettan taate waan addaa. Hekkeen manumaa yaaduu siitiin baay'eetu jaallanillee. Yaada si irraa qabu moo si irraa qabu? Anumaa yaadila keemma. Yaadni si irraa qabdu iccitii baroote hawwakiifaa kana apa? Obbola sadii bakka qabiniiti maali ati wanti isii mokkatti deemtu? Iccitii maal baroote? Iccitii moo bareen jira iccitiin baruu barbaadu. Iccitii teenya koodii qabdi. Wanni takka na hojii qabdu jirqiisa akka inni baaddu lufa sinna yaamte. Naan akka seena haalli nama kana jiwasii. Mootummaa akkasii sinna yaamte. Dhiifama wajjin iccitiin fuutee abdii geessu hin jiru. Ani gandeen gati numaan geessa abdii mootee ta'uu numaan geessa. Gandeen beeku dhiiseefi. Yaadii abdiin beeku magaalaa kana. Abdiin beeku magaalaa kana. Si malee abdiin beeku magaalaa kana. Magaalaa beekaa naannoo. Mana kana immoo. Rakkoon yookaan Leencoon warri maqaas jijjiirrate. Intalarraa illee maqaa jijjiire. Ifees maqaa jijjiirrate. Har'a maqaa bira kutee gandaas jijjiirrateeti. Obboleettii Abdii tasilaa Kimiyaan gargaaruudhaaf dheeyite sanillee ijoollee haadha ijoollee adeera ta'uu fi ta'a niin fuudhe jaartitii yaa jiru san akkuma beektan akkuma dhageessanii jirtan akkuma gartan ijaanis gartanii jirtan sanitti. Har'a obboleessa jalaa isiis hatee fuudhee baadiyyaa xarafa magaalaa galfatee magaalaa keessaa fuudhee baheen jechuudha. Kanarra dhaabbachuudhaan gaa iccitiin isaanii takka waan taateef Kimiyaatti bilbiltee yaamteen isaa akkaan viidiyoo isaanii harkaa jirutti haatee dheeyitee har'a xiqqoo wayyaawanii ijaas babbanatanii jiranii akka waan wayyaawaniiti manjaraas firraa fuudhanii lattaffisaniis firraa kakaasanii jiranii pilaasteera. Akkasitti achitti itti dheeyitee akkuma viidiyoo isaanii keessatti agartan kana. Eegaa kuni maal garsiisaa yoo fayyaddan taate wanni inni garsiisu gam tokkoon hayni caalaa yookaan dhugaan caalaa kan dhokotalleen akka bahaa jiru gartee xiqqoon waan silaa baruudhaaf nu rakkisaa ture san hundaa'u ifumaaf dhawaatan as nu bahaa jira baraa jirra yeroo gabaabduu nu furata xiqqishumaan nu hafe inshaallah izni rabbiitiin itti dhaqqabnaa sammaas nama isii duuba jiruu fi waan isii akkana godhu jiruu fi waan bakka san isii geessee yaadee isii maal akka yaadde waa hundaa'u jala dalagaa jirra irra dhaqqabaa jirra. Obboleessi isii isiin waliin nu buuftee dheengadda akkuma gartan sanitti asitti nu jidduu hadaamii nu jidduu keessee gartee walolaa turre sunilleen harkaa hundaan waliin buunee asitti hiinee gartee isa dararaa turre sunilleen nu wajjin jiraa jechuun har'aan tana tokko taaneeti isaa wajjin waliin isii jala hordofu jirra jala dalagu jirra. Amma mucaan na hubata amma maaltu haara ijeetis na gaafachaa jira isiin ammoo namoota isii duuba jiruu fi waan akkana isii godhu kana jala dalagaa jirra irrattis dhaqqabaa jirra inshaallah yeroo gabaabduu keessatti amma hafuura akka waan harkachaa deemu jirtuun na fakkaata isinuu akkuma viidiyoo isaanii irraa waan adda addaa ergaa isaan kannaa jiran irraa waan hubattan hedduu jira jee yaada. San irratti eega isiin achi dheeyitee iccitii Bilqiisaan isii dhooyisaa turte. Dur isaan Ikraamee fi Kimiyaatti wal beeku turanii maqaas irraa jijjiire gurbaan. Haadha ijoollee adeera taatuuf akkama fuutaa namni naan jaa jechumaa fi maqaas irraa jijjiiree fiifis maqaa jijjiirratee gandamma naannoo obboleessi si beekuuf namni itti si beeku irraa fuudhee hateeti ammaas xarafa magaalaatti baadiyyaa keessa galfatee jaan amma akka viidiyoon irraan tanaa himtutti. Akkasi bilbilaan isii qunnamtee jala dheeyitee Kimiyaa fi Abdii wal qunnamuudhaan Abdiilleen akka waan achi duuba dhaqeetiin na fakkaataa akkaan viidiyoo irraa hubadhutti. Eegaa maaltu as fideedhaan isaan jidduutti rakkoon uumamee har'aan tana karaa wal dhabbiitti
narraa deem mana kiyya maaltu si fide iccitiin ati barbaaddu iccitiin deenya qulfiidhaan qolfamtee jirti dhaqqabuu hin dandeessu takkasiitii lammaffaa irratti ammaas maali yoo hajjattan taate haqni jawaadeetii fi dhugaan jawaadeetis dhugaan furmaateetis saaxilamaa deemu jiranii jarri kuni inshaallah yeroo gabaabduu keessatti saaxilamanii ifumaafuu waliin baaqaa callaan adda babaha yoo rabbi jee inshaallah waan kanaan isiniin jaame akkuma laaltanii agartan kanatti asitti narra dhaqqabamti hanga laaqanii ogguma takkallee abbaan haqaa moohataadha namni haqaan deemu namni jal'ina hin qabne namni haasidummaa hin qabne gorsa namaatiif afaan namaatiin hin deemne dhugaadhaan deemu sodaatanii dheengadda ija nubee takka nubeessite arraan tana ijalachuu nu keessaa guuruu malti doktortittiin jawaadeedha jechuudha yookaan furmaateen ija bira kuttee onnee yookiin mumkin ni sodaatanii saa'u sodaatanii baafata khabiraallee dabalatanii yoo dhufan gartee akka isaan humaa isii godhuu hin dandeenye harkaniin isaana fakkaata kanumaafuu namni boolla namaaf qotu namaaf hin qota jee gaffa geessaa deebi'ee immoo ofiif itti seena inshaallah hayni takka takkatti gingilfamee dhugaan bahe hayninis abbaaf ni gala jee yaada itti milkooytanii jechuun hin barbaada gabaabumattuu waan akkana namaaf gartee istirateejii diirsita kana gamaa gamanaa waliin laayitanii jireenya namaa kana booreessuu fi nama kana gammachuu dhoorkuudhaaf bifa hedduutti itti milkooytan jee yaadu itti milkooytan itti milkaa'uufillee hin teessaniin dhaamsaqii nagaya lubbuu teessaniif hin guraarina nagayiif hin taabinaati haqni abbaafis ni gala isin jalaas dalagaa jirra tarkaanfii teessan takka takkatti kanaafuu yoonii fi namni dhaamsa guddaa dhaamuuf tokkoffaa irratti kiimiya ijoollee tiyyanaa fi bakka jirtu irraa dafii sirrallee osoo miidhaan hin geenye karaa nagayaatiin si kadhachuu jira akka martinuu na harkanittiin dhaamsaas si ergaa jira viidiyoo si waraabaa jira siis harkaatiin jira viidiyoo teetis waan ati keessa jirtus kana waan ta'eef gorsa namaatiin deemtee ifillee balleessitee jireenya namaallee balleessuudhaaf yaaduu kana dhiisi deebi karaa nagayaa irratti kana kaniinaan si dhaamu simbaasu tokkollee nuu simbaasu wanni ati ammatti jirtu kun ifiifuu kaan jaartii obboleessaa haadha ijoollee adeera ta'uufii fuudhee maqaa irraa jijjiiree maqaa bira kutee ganda irraa jijjiiree hin dhageenya gurra ol galuu fi galuu keessattis nuti waan akkanaatiis safuu cabsuu jaamti tun fakkaattu akka teetii barbaaddattee atis kaatee dheeytee jeequmsaan oomeettee fittiin taphatiin qe'ee namaa dheeytee lubbuu teenkisaasin abbaan mana furmaateetis furmaateenis dirqama isaan irraa eegamu bahatanii jiran na biraan gahanii jiran warra keetii nuti si kabanyaa wajji jiraachuu turree kabaja walii qabna si hogganamtu taate nurraa qabii jechaa jiran ati silaa'uu namaanii sin hogganamtu obboleeyyan keetiin sin hogganamtu abbaa mana keetiitiin sin hogganamtuu miti ijoollee tiyya nagayaan naa deebisee akka feete teessu inni rabbii kun sii bal'aadha sii banaadha kara feete deemuu mirga qabda akkuma gaafa duraa naan jedhu dhugaadha doonii an sirraa kafalee sin finne ifi firraa kafaltee dhufe doonii firraa kafaleetiin dhufe karaan fedhe deemuu mirgaan qaba kuweette sanitti dhugaa mirga qabda ammoo ijoollee tiyya naa deebise kana ta'uu baannaan ammoo siis namootan si duuba jiruus waan isin mudatu waliin laallee agarra obsaas fixadheetiin jira ammaan booda dhaammadhee waan silaan irraa eegamu hunda godheetiin jira tanaan siidhaama eegaa hordoftoota caalaatu bakka jirtanitti salaamanni hoo isinaa dhaqqabu isiniin jecha ergaa laayik godhuudhaan hatattamaan isii bira kanaa geessaniin fadhaa galatoomaa